كن راديو نور الهدى راديو نور الهدى سجلي أمة بلاتي نور الهدى صورة قلبي مسلماتي نور الهدى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجمتوته دقيفتوته راديو نور الهدى. الحمد لله غرغرس ربي قداتين سجنتا قويا كميسا قبلني دهن نجر سجنتا رأكي ستي قبي جارمي بولتي إسلاما سنف دهيسن سجنتا تنم هدو كدك أبدوف لايك كدودان قدكي سنبها ترتين كيسن وجيناتو Daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla daddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. قلنس جلالا ببسي إلالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد القهار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار، وبعد. وبلي مسلمة وردفوت تيفي نور الهدى يا إيجتوتا ديبي قاهينا تنتيسني تخرا لدى جالله إرقتان ديبيين تيسن أكار ما قديتي وهند درة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكجتو قافتنا خيستي أوبليتين تينيتك أنا نما ربين قنا مرة قرتي بلتجارو جالتشيسي إيقام بلتجار دي أمتا سدي namni bultii wajjin jaarradhe kunillee namumaan akkaan isa jaalladhu. Inni kun duuba dhukkubni inni qabu nama tokko jarjaraa batattee waan takka hogga dhagahee tarkaanfii fudhachuutti jarjara. Odoo waan kanan cimsiifanneen duratti odoo bitaa mirgaa isaa millatee namallee waan kana agartee gaafatee keessa addaan hin baafanneen duratti. Kanaa wajjin ammas nama dafee sheenawu kawanni san akka inni yaade eegan tahin ta'uu eega beekee nama gartee booya lakkaawatu akkuma ijoolleetti higja as garagalee duuba nama zanniitti badeessan dhiifa manaa godhaa jee gaafata. Duuba ammata gartee sadee wajjin jirru kana keessatti hedduun haala isaa qo'adhee bitaa mirgaan duraa booda waa hunda baradhee itti gahe karaa cufaan haala isaa barachuu keessa. Kanarraa kaka'e gaaf tokko gaa akkuma obboleettiin tiyya takka ziyaaraan itti dhufte. Akkasittiin duuba aniin tun gaa waanii gartee isinuu waan beeytaniif intalti dhalaa takka gaa dhiira cinaa dhaabbattee waan dandeessuun waa cacarraaqu waan qabduuf jecha hojiin qaba. Mana obboleettii teetii jirta gaa intal taa'ijee ani kara dalagaa tiyyaa kute. Isuma keessummaa tanaa wajjiini abbaan mana kiyyaa shoorarkaa mana keessa dhaabee hotta dhiiroo maaluma sababarre miciyyoon rakkoo inni irra finnaan gurra lamaan qabattee iyyu gandi ollaa dhagahanii dirmachuu akkasitti addaan qabanii ummanni manguddoo dhufanii dubbii tana laalanii akka gurbaan kuni dogongora guddaa qabu beekanii murtiitti muran. Gaafa dubbii tana gartee dogongora qabaachuu isaa beeke akkuma aadaa saasaniitti higjee booyarra gattaa'e. Yaa jara manguddoo teenya anamma gartee obboleettii siitii wal dinnee bultiin tiyyatuun diigamuun nan gammachiisu. Dura matuma keeysanii natti fayyaa fi obboleettii tiyya soddittii tiyyallee waliin nu fayyisa. Aboon nuti gama keenyaa dhiifama siigoone huno obboleettiin gartee jaartii teetileen dhiifama siigooti. Waan akkana ammoo akka ganaa ittiin deebine. Ummanni kutan
akkuma isinuu beeytanitti gaa haati manaa hogga fagaattee dhufte ollowwan bitaa mirgaa dura kee boodaan jiran kuni yoo waa isaan bira bahee hoggaan dura ol seene arra maaltu si arkate ati manan jirtu een jiru bar iyyansi gatarree tana gartee wali jiisee sagalee dhalaa dhagayanii manguddoon dirmatanii bar waan akkanaa arkami. Duuba gaafaan gartee ani dhufee abbaan mana hootii hunii akkuma aadaa isaaniitti booyarra gattaa'e duuba. Haa ta'u gaamma rakkoon guyyaa sanirraa eegalamtee warra keenyanatti jijjiirame. Inumaa warra keenya kuni waan ajaa'ibaa hogga kanuma wal diddaan isaa fi obboleeytii tiyya jidduutti argamte jirtu kana warri jaartii tiyyaa warra keenya jeetuma dhaqa hogga inni dhaqee kabaja itti qaluu fi itti uluu fi akka namni nama keessummeessutti sani olitti matarratti hin deeman. Anammoo kara kiyyaa isa biratti jaalalaaf cufa mul'ifatan ana biratti arraanni isaanii waan kanaafi kana jee isiniif hin himu waan isaan naan jedhan. Inumaa san bira kuttee obboleettiin tiyyalleen silkiinetti dhooyitee ati bar nama kanaa wajjin galtaa jaarsi kee nama kanaa jettee jaarsi kiyya kana arrabsiti. Obboleettii tiyya jaarsi kiyya haalaan na biratti asitti natti hin arrabsiniiti. Waan si godhee fi isa arrabsu yoo feete kunoo tilifoonni isaa kanaati isumaan waan naan jettu kana isumaan jiinja'an. Sa'ati maaluma jaarsuma kee kana nama jettee hoggaa namni waan inni qabu dubbate isa dura dhaabbatte irraa deebifta. Duba waan kanarratti rakkoon guddoon naafi obboleettii tiyya jidduullee dhuftee wali jijjiiramne natti jijjiiramte warri keenya cuftinu na jijjiirame. Inumaa zamana boodaa kana san bira kutanii ati waa lamarraa takka filadhu. Takka waan nu siin jennu fudhattee nu arkachuu takka nu dhabdee jaarsa kee goruu waa lama filadhu naan jedhan. Duba gaafa isaan akkana jedhan dachiin na dhiphattee halkanii guyyaa addaan wallaalee nyaataa dhugaatillee jibbee hirriiballee dhabee yoon gartee abbaa mana kootii kana hedduu na jaalata sababaa kanaan isa jibbee bultii tana diige bultiin tiyyallee ni diigamti. Ammoo isaniin beeka waan inni ta'ee fi nama hubannaan qabne nama jarjaruu fi akka nama haala hamaa qabu isittiin beeka kanumaa wajjiniin isaa wajjin obsee jiraadhe. Garuutu anillee yoo as garagale isuma kanaa wajjillee nin jiraadha jeellee haalli isaa kunii if duratti karaa rakkoo qaarree keessa kaneequun if sodaadha. Karaan garogaluu wallaale eenyumattiin himadha eenyumattiin rakkoo tanaan gayaadha jee karaa mala laalee karuma namni itti hafuura baafatu karaa Nuurul Hudaa kana garagalee ani fi jaarsi kiyyaa fi obboleettiin tiyyaa fi warri keenyaa fi rakkuma tana cufaafuu namni cufti qilleensuma gubbaan rakkoo tiyyatan haadha ganjeetiin kophee malee fooxaa qonyeerra kaayyadhee fiigaadhaa karaa keessan dhufe yaa Nuurul Hudaa. Mee karaa abbaa murtiitti iyyannaa tiyyatana naageessaa halkanii guyyaa dhaabbadheetiin deebisaa isin eeggachaa jira rabbi isinirraa haa jaalatu jetti obboleettiin teenyatuun. Walumaa galattuu yaa obboleettii teenya yaa intala islaamaa ta duraa akka mataa keenyaatti nuti si galatoonfanna jaarsa kee jarjara batattee hagartee haala hammaatu akka ati jettutti kana wajjin obsitee dhaamsa manguddoo teenyaa obsan malee warroomanii sana sammuu keessa kaayyattee mee kanatti jarjaruun gaarii mi'a boruurra iftaanirra naa wayya jettee mana kee keessa taa'uudhaaf si galatoonfanna. Ati immoo isii yoo dhugaa feeti namni nama kana baxaraansee qooyse qananiise si gaafa duru haala gartee hamaarra agartee akka ijoollee xixiqqoo waa dhabdee hoggaa waan san irraa fuudhan lafattiif qurxitee boochee iyyitu haadha abbaan waan gaarii seeti ilmoo tana waan isiin feetu san itti kananiif irraa usiisan isiin dogongora odoo gaafa gartee ilmoon akkas taate san
waan inni barbaadu san kennanii fi ussisiisu kan aadaa godhachuu baatanii ilmoon tun nama ta'a deemta jechuudha. Wulii tanaaf jecha ijoolleen hoggaanii fi gartee waa takka xiqqoo harkaa fuudhanii waan takka didan ilmoon tun iyyitee barta iyyitee haqqiftullee ni jirtiin siin jee. Kunis guddisaa daandii irraa ala ta'uu nama agarsiisa. Akkasan goote jaarsa kee kana gaafa inni haala kanaa qabu garte takka garte lama garte odoo qaanyiin akkanaa sii fi obboleettii ta'e jidduu hin dhufiniin duratti gaafa waan akkanaa waa balleessu odoo nu banne naafi ati bultii addaa ayyaanaa beeki odoo jetteeni xiqqoo tarkaanfii isaa gaddeeffachuun ni mala. Ammoo waan idduu isaatii fi idduu obboleettii ta'e jidduutti argame namni waan kana keessatti hirmaata guddaa qabu si karaa kamiin karaa dilii irratti obboleettii ta'e gargaarte. Obboleettii ta'e mana keessatti ajnabi jaarsi isii irratti achi dhiisuun qabdu bara. Takka if wajji fuudhu takka hanga dhuftu ollaa kaayuu takka abbaa mana keeti aboo gaanganan dhufu intalti tun ajnabi irratti manarraa bahe jechuun sirra ture. Sadeessa kana rakkina wal diddaa abbaa mana keetiitii fi obboleettii ta'eetii maaltu fide waliin laaqatiinsa aadaa badduu namoonni garii qabu. Ka jaarsaa fi jaartiin gurbaan karaa jaarsaa dhufuus ka gartee warri gartee karaa intalaa dhufuus waliin laaqatanii maqaa shanyii fi gosaa fi gandummaatiin haa ta'u wajji nyaachuutu wallagachuu dhabuutu waan rakkina kana guddaa fide duuba. Haa ta'u ati obboleettii teetanaa fi jaarsa kee jidduutti waan argame kana rakkoon sababaa tana jettee waan takka illee waan dubbatte hin qabu. Ittillee gufanne illee duuba. Ammoo akka warri siyaasaat intalaan gartee dhaddacha jaalalaa waan nama dhufu kana muuxannootti qabu jala hogga deemu wanni gartee wal diddaa jaarsa keetii fi obboleettii ta'e jidduu fide isii keessummaadha. Abbaan mana keetii isii hamtuutti dalaguuf barbaaduudhaan mala. Abbaan mana rabbumaa tokkichaa beeka. Abbaan mana keetii isii hamtuutti dalaguudhaaf barbaaduudhaan mala duuba. Tuni waan gartee hojiirra haasawarra namaa galu. Intalti tuni keessummaa hojjettee na dhufte jettee karaa tokkoon obboleettii jaartii tiyyaatii ni beeka. Garuu wallaala isaatiin namni keenya obboleettii jaartiidha. Nama bara akkuma obboleettiitti ilaaluu jira wallaala isaarra. Duuba tanaaf jecha yaa obboleettii teenya dhagaye. Nuti ergamaan rabbii odoo wanni kanaan dhufin alayhi salaatu wassalaam haala gartee faamiliin hawaasni muslimaa itti jiraatu nu barsiise hadiisa sayyaa keessatti. Hadiisa Bukhaarii Uqbaa ibn Aamir odeeyse keessatti. Hadiisa 52 yoo dhayxee ilaalte. Gaaf tokko nabiin rabbii gorsa kennee maal jeen ummata sahaabaa jidduu odoo kana taa'u iyyaakum waddukuula ala nisaa hayyee wanni isinii dhaamu. Dhaluma ajnabii taate haa taatu. Tanuma feete haa taatu. Dhalaa wajjiin mana keessan taa'inaa je. Ittillee mana dhalaan keessa jiru olin seeninaa je. Dhiirti jiraachuu baannaan mana san olin seeninaa. Akka namni keenya arraan tan nuti olmaan Oromooti bar nuti maali gosaa wajji guddannee wajji qaraanne inni waamee qaasawan kun kuni waan gartee zinaa bal'isee bakka hedduutti rakkoon akkana argamte duuba. Gaafa nabiin keenya akkana jee namni tokko ansaaraa lafaa ka'ee afara'ayta alhamwa yaa rasuulallah jeen yaa ergamaa rabbi obboleeysa kiyyafaan obboleeyyan jaartii tiyyaa kadhalaafaan jirri kun akkamii jeen duuba. نبي مال جدك يا جرخي الحمو الموت أنا انقر لماني ولا قتشو نبي خرن ثلاثي في خرب قرباتي في جرسا جارتيتي ولله كتشون دوجي مالف قربان كنو قام أنا خنا أقول سي قندي أولاني بيخا أبليس جاني أبليس جاني شكا إن تلتنيس قندي الله قبري أبليتي هذا ما نخنا جاني نمني شكون جرو نمني الزنا بلسي جر لمن كان دوبا كوني مال Abbaan manaa dayyuusa hoggate jaartii isaa nyaata fidi shaahii fidi maal fidi jeeti dhiira wajjin nyaachisa. Harkaan wajjin nyaatan ijaan wal gaadan. Akkuma san dayyuusni hoo jaartii isaa yaameeti
hogga obboleessi isaa dhufe nyaata fidi jedhee inumaa huccuu gartee akka abbaa manaa turaan teessu uffattee maarree keenya jettee kana waliin laaqqatan. Haala kanaa keessatti zinaan bal'achuun wallaahi waan ilmaan nama waan arraanni namaa kun qaanfatu gaafileen dhuftu keessatti waliin laaqqatiinsa badaa keessatti namoonni mujrima kan jaartii soddaatti zinaa godhee jira. Waliin laaqqatiinsa kanatti. Tanaaf ilmi namaa tokko rabbi sodaatee mirga gartee walii eegee mirga gartee diinsaa eeggachuun dirqamaa dhiiraa fi dhalaati. Jaheeysa obboleettii teenya jaarsi hankee haala gartee inni qabu kanaa wajjin jiraachuun kun waan silaalu. Keessaahuu yoo namtichi hundiin rabbii qabaate tadiin irraa qabattee haala hamaa wajjin keessaahuu yoo rabbi ilmoo irraa si kenne wajjin obsuun suma laalti. Ammoo torbeessa yoo niif jaarsa kee kanaa wajjin jiraachuu feeti isa kan na jaalata jettu kan ammoo ati haala hammeenya isaatiif jibbansa isaa himachaa jirtu kana kuni tarkaanfiin akkamittiin if jijjiira akkamittiin isa jijjiiraan silaalti. Saddeetaysa ammoo warri keeysan si jibbuun eega rakkoon obboleettii teetii fi jaarsa kee jidduutti argame kuni gaa akkuma reefutti qubalaannetti sababaa inni gartee rakkoo isiirra fiduutiin ta'uun ni mala wanni siif dhaamnu tokkoffatti abbaa mana keetii kanaa wajjin gattaa'i haasawe taakka ji'i aboo yoo if jijjiirte sababaa keetiin naa fi obboleettiin xiyyaa warri keenya cufti aduwwii wal godhanne naa ati arraa booda wajjin jiraannu irbuu maqaa rabbiitiin naa seeni akka wanni takkalleen argamtu akka nagaafattu alaa dhageessu akka nama san waa hubattu malee wanni kanaa harka keetiin afaan keetiin akkan jirre ji'iti abbaa mana keetii wajjin haasawi. Talammee isaati. Eega abbaa mana keetii fi isa jidduu waan kana sirreessite boodatti isa fuudhii warra keeysan geessi. Warruma keeysan hoggaa isa bira dheqan isa ol fuudhan kammoo siin kana wajjin nama jettee ati isa wajjin jiraata kasiin juu kana fuudhiiti wajjin dheqi. Maal akka gooture abbaa mana keetiitii fi obboleettii teetii warra soddaa isaa haadha abbaa keetii waan dhugaa jiru haala isaatis ibsi. Hoggaa gartee isin bira dhufe abbaa manaa ni kabajjanii kunoo hoggaan ammoo inni dhufe harka matarratti hin deemtanii haalli kun waan gartee rabbiin namarraan jaalanne fuula isa keessan duratti hin ja'ani yoo ni if jijjiiree kan jiraanne ta'e ani gartee akka ni saanarraa buuftan takka ammoo isaa wajjin nama gaarii if gootanii ana hamtu ilmoo teessan nan godhina ji'eeti karaa kana adeerran keetii foon keetillee barbaaddadhu obboleettiin teetis jiraachuu qabdi waan kana if sirreessi haala if duraa akkatti wajjin jiraattu mala godhu. Kanarratti akkuma reefu jennetti guyyaa ati dhaytu ka warra keeysan jiru ka obboleettiin tee jirtu adeerran kee eessumman keetiis warreen akkana dhugaa jirtu takka ibsii fi waan dalagame kanarratti akka ati qooda takka hin qabne yoo isin gammachuun wajjin qabne kunoo fuula kiyya dura taa'anii bultii isaaniin diigajii laalee yaada warra keeysanii. Insha Allah sababaa kanaan bultiin teetoluu siisirraawuu ni kajeella keessaahuu namtichi kun ammoo yoo diin hin qabaanne salaata rabbii hin qabaanne haala hamaa kanaa wajjin jiraachuun ati gartee aakhiraatee gurguraa jirta karaa gartee irra caalu rabbiin si haa filu karaa rabbii keetii garagalii siin jenna obboleettii teenya. Mee iyyannaan lammeeysaa hoo dhiiroo maal jetti hoottaamee waliin haa dhaggeeffannu. Iyyannaan lammeeysaadha akka jettu obboleettii teenya takka ani gartee intala dhalaa takkaan gartee abbaa mana sii jaalattu. Qalbii irraa hin jaaladha jaarsa kiyya kana. Innilleen akkasuma na jaalata garuu gaa keessasaa rabbumaatu beeka. Maali rakkoon abbaa mana keetii? Rakkoon abbaa mana kiyyaa dhageeffadha. Rakkoo guddoodha qaba. Rakkoon isaa yoo cinqii taate rakkoo guddoo akkasiilleen ja'amtu waan bultii diigummoo takkaahu waan jibbansa jaarsaa jaartii jidduutti uume. Abbaan mana kootii akka jaartiitti nan laalu. Yeroo sanaaf kennu. Intalti tuni gartee ani bakka isii haadhaa abbaa isii adeerransi cufa anaatu an abbaa manaatiisi
أبا إسيسي أديرسيتيسي فونسي شوفا أنا مالي أسكيسان قبدوتي نلالو هاسا ولي نانقود جوال سانا نيسو مالي هوغان غرتي برغت تاي ميغ تكخا جوال خانا ديسيتي ني هاسو نجون لفخايا دي قبودا دروه الجوال سا والفرأتي دوبا تنافجيتشا دبين ساتوني دونا يا شفتي قلقلا هوغا إني رفي بودا جوال سا خانا فرده واللي قربان كن جارتي قبا تكاهونا ما غرتي جناجينا وجين هالكان هاسو قبا تنمان قلبي جار سخية أكنا فوتي أكيني نجيب بغوتي هاسو إني نانقود إني غوتي تمالي جي أدول لالو لا نانقنق أبو تإني غرتي وجين جاللا هاسو قاجلو تيم برو إساني في تسالي وهن دلالي دوبا جوالا بكديبسي دوبا تنافجيتشا إيغان حالا غرتي أبا مناخون وان كان الراهنة تجيجيرا مدوفي إيغا بيخي جاللتي تجا قديبتي قلبين إسرانا جبته إيرو مالين قدا جوال خيستين وانا كان أركجي خوني سيمتشون تاتو إسان اللي وانا كان جوال خيست أركي يونجي وان بران نجد دروف تنافجتشا ركو تيجتنا إيانا تنخار خيسن دروس فده إسن اتقابا جتو بليتين تنجتون يا أبليتي تنجتا مسلمة أبا من خيتي جالت شونكي inni illeen si jaalachuun kuni waan gartee bu'urri gundoon jiruu jaarsaa jaartii irra ijaaramu wanni islaamummaa keessatti rabbii wanni gartee qur'aana keessatti dubbatee waan haadhaa fi abbaa fi ilmoo jidduutti hin dubbatin rabbiin jaarsaa jaartii jidduutti dubbatee waja'ala baynakum mawaddatan wa rahmaa jedhuuba دوبا تنافجتشا جاللتي أتيسا جالتشون إنسين سجالتشون وان بلتين إرجارمتو تناف انت لتك صورة في تليفونا في خنرة إركتشو درة وجنكتا أني هاسواني واللالتني بلتي جارتشون جالله تنقج امسي في دوبا أمو ركون جار سخيتي تناتي جوال موبايل سار راهيمتو بروان بلا الدنيا تنشوفها والقيسي جرتو أدي في قراتي جدو dhiiraa fi dhalaa jidduutti nama rabbiin isa qajeelche malee arragartaa ilmoon bakka fagoo dhufte haadha abbaa ziyaaraa yoo dhufte eega mataa dhungutanii salaam nagayaa fayyaa jan odoonii fi bishaan hin dhuyne jawwaala as fudhatan duuba tanaaf jecha kuni haala gartee rabbiin rahmata nuu godhee waan kana gartee qalbiin gartee qalbii keessaa fuudhee malee خوني دان دي يهودان غرتي غنمرة تكنولوجي أما خيستي خيساهو ميردا المام مسلمة خرار رادب سورتي واميك شقوتي تكاهو قوي غرتي نمني خيشة خيستي يامتي في خيشة خيسة بادتي في التنواجي روخنا خوني وان غرتي الرقوية تكنولوجي واباسا جرتو وان نما أدفا جيسو وان خرابة دي هدو ميسو دوبا تناف جيتشا ونخوان سيكوفا أبو خرجروميتي وهما غرتي غرسا في أوبسان أكاتهم توتي أبان من خيتي همين ينقبو ونخوني أوبسا في غرسان والأنمو أمو أتي جوال إسافوتي جوال سهارون كوني شريع الرتلي دوركا ربين ولا تجسسوا جا ولين ببساسنا جر ربين جو تكتنوا مججو قراتو كون ونخون أبان من خيتي أدوبي خيسي في إسا جدو أدوغو ما جبدو لا أماما بيخي مالي في لأن نمنخون سجالتو إساسي أمنو إسا جوال سان قلوفني لكو إسا سري كودي تنغوني بنا إسا جتو خمال نما غرسيسا ثقا أمنتي قوتو كسر راك أبوف أتمو دان دي سن دي جوال سا دي بخيسا سينون هدو ركنا قد أوما قروا واني أتقاري قوتي أكو ملال تتوستي أبا من خيتي تيس خيادة تيسين وانا كان جرتا تنافل لا كان تاتي خنجين ربي سرها جالتو قروا ونمونو تيمسين جنو تاكا جده كيفت أبا من خيتي الرنفقاتي مئة مرة فدد أبا من خيتي يرو إني قتاي قونقو سوغنيات جزي شاي ساتاو إفجيجيري تطلفت إفرقيسي إنفق آماني سنفقاتين چيناتا يهركر رخايد نياتا سو نياتو أفاني كنيف هركلال چيخو قبا خاي سيقالي حالة خنامي إسا ديات
yeroo namni kanatti teessee itti maxxantee ati wajjin teessu kana isii duratti akka inni jawwaala oluun fuune dalla itti taate takkitti tana beeki. Tanaaf jecha haala isin jennu kana qabattee hattuu qilleensa gubbaa duumeysa rooban qabne kasamii keessa qilleensi walii gaxoofu kana jarreen qilleensa jaalala kijibaatiin dhiira maraachaa jiran makiinaan sii bita odoona fuute manaan sii jaara waan akkanaatiin suu godhan kijibaan qalbii dhiiraa fuudhaa jiran hattuu kanaatiif jettee bultiitiin diigin. Lammeeysa mi abbaa mana keetii kana yeroo takkaa hiree kenniif akka waan gartee ati hojii qabduutti hiree kenniif haala laalu ammoo rabbi kadhuuf sigalee yaa rabbi haala kana naarraa jijjiirijii atis if jijjiiruudhaan isa kana obsiif. Sadeeysa akkuma reefu siin jennetti yeroo akkasi dhufte abbaa mana keetii bira teessoo nyaattanii soggo dhuydaniis booda yeroo saammadhu waan jawwaala haasawaa kanarraa murtuun yoo nama sirra beekumsa qabu taate irraa baradhu yoo qur'aanan beenes barnoota inni qabu irraa baradhu sigalee yeroo tana barnoota wahiitiin gubi duuba. Afreessa abbaa mana keetii kana akka warra keessan amma wajjin dheeyxan warra isaanii likka wajjin dheeyxan bakka gartee taa'ee jawwaala laagu acha ugaa deeqee jawwaalli jiru akkatti tana beeki warra keessan dhaquus warra isaanii dhaquus ziyaaraadhaa yeroo takka meeqee haa qilleensa fudhannaa ji'iti oofi. Tanumaa tana jidduutti warreen akkanaa kunis ni laqaaqaman takkaa rabbiin sirraa gartee bakkatti godha warreen akkana ijaarsaa ijaartee jidduutti bultii diigaa jiran kana rabbiin isaanillee qaceelchee ka isaan sattaru rabbiin itti haafidu isaaniifillee du'aa godhi. Inshaa Allah ummatowwan akkanaa kanarraa rabbiin irra si aansee qalbii abbaa mana keetii kara kee deebisee yeroollee sii kennee ka wajjiin jiraattan gammachuudhaan rabbiin siif godha. Ammoo rabbi kadhachuun ibaadatti jabaachuun irra hedduu namni gartee waan akkanaa kanarraa koonfidduu jaarsaa jaartiin ibaadaa rabbii keessatti gabaabbachuu. Iyyannaan sadeeysaa akka jettu arrallee obboleettuma teenya ta sadeeysaatis akka jettu obboleettiin teenya mee dhaggeeffadhaa. Ani intala bultii jaartee jirtu takka jaarsaan qaba namni bultii wajji jaarradhe kuni nama rakkoo guddoo qabu rakkoon inni qabu kun waan rabbiin jibbu waan shari'aan jibbitu hoggaan ani waan kana dhiisi jees nan dhagahu inumaa san bira hoteeti amma waan naan jettu dhiisi atummaan gartee islaama if gootu kana gartee firraa baasii huccuu addunyaan dhiiftee addunyaan faashina gartee macaa mataa gad dhiifattee gartee kophee dheertuu uffattee dhaq jettee warra kanaa kana gartee addunyaa waan akkanaa keessee ammallee ati gulula maratteetuma teessa kana muut fuularraa gartee firraa fuudhi jeeti hanjamaan godha. Tanaaf jecha nama kana gartee bultii wajjin jaarranne mee maal godhuutu narra jira jee mala wallaallaan kara keessan dhufe dhaqqabaa jetti. Yaa obboleettii teenya ta muslimaa ta duraati ati rakkoo abbaan mana keetii qabu hin dubbanne maaliif wanni gartee fatwaa keessatti gaafiidhaaf namni rakkoo iyyannaa godhu kuni wanni ibsuun barbaachisaa ta'eef nama waan sila ati dhoositu kana halaali jechuun beekuu jira kawaan hamtuu mijee beekuu jira kanammoo rakkoo akka keetii qabuu jira ka sababaa kanaan gorsa fudhatu dhiiraa fi dhalaa jidduu. Tanaafuu namni gartee hoggaanii fi waa gaafattan rabbiin inna Allah laa yastaxyi min alhaqqi eegajee dhugaarraa harrabane waan gaafattan akka nama muuza nyaatuutti qunceerraa kaasaa gaafadha. Maaliif ati walii galatti wanni ati dubbatte wanni inni hojjetu tun waan shari'aa rabbii jibbitu jecha silaa wanni sirra turee waan san ibsa godhu. Isa biratti wanni sun halaal jee wallaala saatiif yaaduudhaan mala ammoo abbaan mana keetii nama wallaala qabuun fakkaatu nama histii godhu nama arabni mu'aanida ji'uun nama qotaa namatti godhu jechuudha. Kanaaf wani namaa kennu maal ati waan kana yaadachiiftee wanni kun waan rabbiin hin fiine dhiisi jechuun kee yaadachiifte jechuudha. Ammoo wanni gartee ati arraa akka gartee gaa warra gartee iyyannaa kana deebisaa godhu kun waa hedduu keessatti muuxannoo waan qabaniif wanni ati dhoysitee silaa gartee inni shari'aa rabbiitiin faallaatu hojjeta jettu
أكنا نتدقى يموت ولا أبان من خيتي سيطوري لغوك أبدو ستي سوجي الرفو فدا تك يوكستاتي خن حرام جالله لما يسا أبان من خيتي خراغتي سالة حلال كان ديسي خرا دوباتين سد بلمو بربادا خنيس حرام جالله أبان من خيتي من خيستي في ألتي ساتو فرشو لغا خنيس حرام جالله أفريسا أبان من خيتي دلا لغتو دلا من خيسة لفتو ندونغتا هركفو دا وجنياتا كونيس حرامي أموه يوان خنر علته مع سيان غايوني في كشركي تاتي ملي وان كنر أولي والرب جبوتا أتيتلوشتو ربي قديت سماتو بيخ أمو تحجاب قرتي ديسي سنجتشو دا أبا منخيتي ديوسا جتشون نمجارتين هنافني أكساتو إني فدومالري مكياجا قدتي سيغلتي waan barbaachisu fuula godhattee hinnaa godhattee tolfattee huccuu qalloo uffattee dhiiraa wajjin taa'u keessirraa fedha takkaa hoo tolfattee kophee dheertuu uffattee akkasitti shanxaa fannifattee feetu dee kophaa deemu feetu isaa wajjin deemu si gammada jechuudha wanni gartee waan kana nama agarsiisu walitti laaqatiinsa dhiiraa fi dhalaa mana keessa qabaniitu rakkoo tana uumaa jira maaliif namni kun deemee yoo bakka takka dhaqee mana biraa sanitti abbaa manaatii fi haadha mana sanii isaanii haala hamaa jiru kana arka waan santu sammuu saaseena jechuudha akkanaa wajjin namni kun nama ibaadaa qabu moo hin qabne ammoo oduu ka ibaadaa qabu taate inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkari rabbiin jee salaani dhugaadhaan yoo wartee dhugaadhaan ibaadaa jabeessite salaata hamtuurraa si fageessa nasihaan ammoo nuti gartee siif yaannu abbaa mana keetii kana guyyaa waan akkanaa agarte ganda namni jiru cufa ulamaa ijjira sheekkan ijjira namuma gartee darasaallee maantaan nama keeysaa fira isaaniitiin geeyse namni kun karaa islaamummaarra alaa faallaa hojjeta kottaanaa toltoonaa yaadaaf jettee mana keetii yaamte nama kana gorsa kennuuf isirra ture intalti muslimaa waan akkanaa keeysatti isaa badii qabu aneega bultiin tiyya gaarii naa taate badii isaa maaliin rahaadhe akka fedhe haa warra jiru jira bar warreen rahmata rabbii irraa garaa muran yaa ukhti yaa obbaleeyti yaa intalateeny ati gartee jiruu gabaabduu tanaa jettee akhiraa ta'e gurgurta saala jaarsa keetitti diin kee jijjiirta hamma dandeessu abbaa mana keetii yoo jaalala isaa qabaatte adaaba rabbii duraa baasi adaaba rabbii duraa baasuun kee yoo inni karaa sirrii dide hiikaa barbaaduu dandeessaa bar ammoo rakkoo irra gartuu kana keessatti tasee dhaabnu talammeessaadha warra keessaniitii fi warra isaaniitiinis waan kana gahu yoo inni sirraa hubaatee sirratti haa jiraattu sadeessa wanni siif dhaabnu rabbii kee sodaadhu nama rabbi sodaatu ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئات ربي سودانا ركوج فربي سفرا ربي خي سوداتون سرت هجراتو إبادة جبيسي خدا قدي سلبو خيتي في أبا من خيتي أمو نمتيجخن نما قرتا صورة نما قوبسولال تيجاب بيخن أكو مجانتو yoo namni kun fagaataadha islaamummaa irraa dijjimbeensaa fi kana qabaachuu yoo beeyte rabbii kee sodaadhu jiruu gabaabduutii tanaa ittee diin kee hin gurgurin lubbuutii karaatti gartee rakkoo tana keessaa baaftu rabbiin gargaarsifadhu warra keessan hin gargaarsifadhu rabbi keetiis kadhachaa mala godhadhu rabbiin akka irra caaluu si haa filuu siin jennaa obbaleetii ta'e. بلية مسلمة فتوى لما تو خرهي في حتى الثمن فتوى أنتني أكوان قرتي جرجران وان إرجميتي خرا خباتيني نتي أفتي ميجا فتوى جر فتوى خني وانجو دقيفن مدقيفن دا فتوى درا أكجتو غافين درا أكجتو وبليتي تاني تكا غافتي أبام من خيا يرو وجرفنو يرو ولد دبلمنو شوفاهو هو تكا دعائي نمني هقاني في ألد دبلمو جوسا هنجو أن هقاني في إني ندبلمو ديمو شوفا يادت ديتين صوتي تيجرتي ألفودي بسم الله جاء
إسيادة تشيسو داف إني وان كناف قرتي اتيادين سنقف تناجتش واني أني سنقافر دعائن تنبؤان سيمالي فايدان إسنك أبدو مالي يون أني أبا منخي يا خنا الراجع جاء دمو قيامتي ما شاء الله ما شاء الله وهن درا أبليتي تينيا نتي سوجي ربي خينيا غلطهم فنا خغرتي دلا خينيا خراد ربي نودي بسي خيسا هو الربي يرى على به وهد دو فيدمني دين ساني خيست حال جيرا أمني جار سبدا ميك أنتم خرادين التي سريسا تكتيتي تنربين نواهد دمي سدوبة دوبة تنافجتشا أبليتي تينيا وني سنجنو دعائن قرتي أتي بسم الله جتي خرام مرتسوني نمني إسي خرانو قد إرقما ربيتي عليه الصلاة والسلام ربي أكين ننجي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ننجي وهم هند خيستو إرقما ربي جلديمون ديرقما سنجن دوبة تناف دعائن أتجتتني صحيح قرتي بخاري دا حديث صدومي لما ترباتمي تقو دويته بل إنا لا لچولين ديس قودي سلين عبد الله بن عباس ربي سان الرهاد رب إسافي عباس الرئيس حاجة لته أكيد النبي عليه الصلاة والسلام أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضره الشيطان إنما رواية براخيستي ولم يسلط عليه إنما رواية براخيستي أبدا لم يضر الشيطان أبدا تجد تجرى رواية براخيستي دوبتنا فجتشا تدراتي دعائي تنخيستي ولما جمت الأجر تدرا أبام من خيتي يروسي وجر فيو دعائي تننجن شيطاني وجر فابيخ تنافجتشا إرهدون ما هقاني في والرهيري برا ولو لجرة لو تنا توكو كسب فتوى قافت جارتي تجام بر أدو وجر فجرو هي خيج يرو دراتي فتوى أكنا نرخوتون يرو دراتي فيعني أدو وجر فجرو تني خيج بكتون سلا بك جمتشوتي بك شكريتي بك نعمة ربي يادتني بك يائيتي ميت تنافجتشا مالتو أن كان في ديجو شيطان جتشو توكو ساني دعائنتون شيطان خنا سراك أوتشي سرهم بفتي أكنما نياتا هوغا نياتو بسم الله جو سيغالي نياتا نمني خوني غرتي هوغا نياتو مالي بسم الله جا شيطاني نوجي نياتا أمني خون أمتك خينيا كافرة مسلمة منافقة أبا نوتين أغر رئيسان نو أركان تناف جيتشا ميدما قدانا مرة فدن تناف أدوي تيسني ربي إنه لكم عدو مبين ربي ننجي جرى خنوان بكتنا التلي افتيسون برباجسا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان لا يا ربي وجير رفوخ ينجخنا الرتي سينغرغار سفني يو أتنو غرغارتي غمچون فدنا تين يغوت نولتي أمو شيطان نور فقيسي وجنب الشيطان ما رزقتنا سالخ ينجخ حلال في ولتي في الدخنة أك شيطان وجين قودون فدن يا ربي نور وسني خنا خيست تماس ونجرو يو هل كنسان المون تيسان اسن جدو تربين فريخ توتاته المون توني الرهدو المودا هقاني في دالتو شيطان نورانا ميلون دندو أكو مثلا أما اللي رواية برا خيستي لم يضره الشيطان أبدا تجدتو جرابر الموكسي ومتكرم ترتو تجدتو جرا ولا علق أو بليتي تينيا أكا مدتوتي أبا من خيتي بكم سانسر ركتك تكاهو وان إسلام ما تنتي يادو أبو في سنمر أمو سغلي والفرات إسدقيسون كما شاء الله ربي سرها جالته وان نما قمتي سره ودون من أقومت خوايادة تهي بكتني بك نعماتي بك قرتي حلال تيادتني ربي كي حرام الرانا دروم سيتي ربي تشكرتو سلا يدك قبا تنافجتشا وان كان خيستي وان دليلا رفي وان كانت يادون وان برباتي سايدو جارسا جارتيتي أكو من امني هقاني في قرتي حركة نياتا حركة خاوجوتي أمو أتي دليل قرتي حديثا خيستي خلوفي إساجة شوكبا أكو من أبين كان يجي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم
إذا أتى أهله قال جلال دير جتشو أتي خاتي فكينياف يو خاتي تفيتو إسا قبر التباتي بكا إني سجلتو أتي جتة وما تكركون هنجرو قرو يو جل جراتيس يو جتة وتكالي ركون هنجرو أمو خان إتي أججمي إسا خانا قرتي حمدين ديسوتي فرأتشيسي إن شاء الله هوغا قرتي دي بساتنا لغي نما غرفة متو نيانا إن شاء الله فتوى لما يسادا أكجدو ماذا كيف داو بلين كي أني نما تقو خربين كانني إسا فوسي سي جارتي لما يسالي فوسي سي يرون أما يسيني دوخانا خيسة تبير لمن كباجي قرو سببا أكونوميتي في جروك آلينا في خناف جيتشا جرين كانت شوفاهو منا أدان إساني فقودو هندنده تنافين هلا تكا خيسة إسان قلتشو هميليك أبا تكاهو يرومتنا التلي وجنجراتون سانيني مال درك أمان جتشو تناف إنو ما قرتي غرفة هلا تكتي اللي أني صدركا سنبير خوتي أكام فإنا سموخية سيرين تكتاتي أن إسان جدوش إيسي إسان لمان بتامرقا خيان سيغالي نمو خرساتين هركان الرخاية تيرفودان أكسيت تقمد تنافو أكنين أيادي خوني أكهيري شريعة يوخنا هيا متي تنا يادك أبا أمس غرقالينا ما يوان كان غافد دي تكا نججني تكا جابير خيا خنا ججني سنرة نمنك يادك خياك أبو سيو جرات وان كان الراكا فايدة أركتو دلان أكنا تاتي إيراو جنجراتو سيو جرات أكا وان كان انقرفم توفين خنا إسن غافد دي مي دي بسان ركباج أو بليس خين وبليس خين يتدراو نسين جنو غافين أتي أغافت توني إيغا أمتا خدا لما خدا سديهيتي خنا منك اللي نسقوبا وغافتو فتوى الرادوراتي تكتي تنبيخ نور الهدى برتي أن تغمخي يجيسي تقفت بالرئيس أمو وانين سنجو بليس خي ميت درا رب مخي قالتهم فر ربي فول دراتي سيلا فيسي حرام الراس درومسي ربي تلمي سالي سيتي دبلي ربي إسال لمانيس والجالتشيسي أكما أتي جتون هم با جانيس وجين ديما فولون كبر شفرا نبي ربي هدوم ميسودا عليه الصلاة والسلام أكما سنقرتي لبو خيتي الرهي حرام الرأي فيقو يو تكا ديسي يو تكا قرتي طوري لغو تجراتي أكا قرتي من الراقدين باني إفقرو أمو بكتنا تيا أبليس خيني واني أتيادة شوك أبدو نعما ربين إرهدون شبابا راهون قوي خانا ربين خيسا سخايتنا نعما ربي تنيادة لومي واني سموتي خيسا خايت شوك أبدو آتي في فكاتان كيتلين تدراتي لبرات إبتي فونم مان متا إسا نما ديورت مالي فودت تقرتي نمنخون إفشنكي إفركي إلمو نما ركون حرام تغيو بليس خي فودو مدراتو خانو مرا دراتو نمني توكو خدن ديتي فودان كابني إفركون إلمو نما ركون إسرت حرام دليل القرآن في حديثات دليل القرآن أكجي رب سورة النور آية صدومي سدي خيست وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله أكبر وليستعفف لا إفهاق رنيو إفهاق أبو ورين وام فودون هنكبني واني فودانين منا دنديتو نفقا دنديتشو مهري دنديتشو مصروفتشو دنديو انت لتك تفودو ديمتو هنگم تك دلي دي مالك أبدي مالك أميك أبدي نكني بودان سيدي بيسا وور خيسني جيسنوس غانا غرغاري خنكنتي مال تركو تنفيدي نبي ربي هو حديث خيس مالجي عليه الصلاة والسلام حديث مسلم حديث الإبافي قدا أفر شنتمشن ميدك ألالا حديثا عبد الله بن عباس وديس ربي سرها جالته مال جنبين عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج يا درقوتي نمني إفوبتني دنديتي من خريفتشو جارتي مصروفتشو خجارتي شانتاسين كجيل خيسي وانه قد ليدي في دنكن جنين نيم بالفردافتي أمنتن ددفا فوراجي رب اندرك مسر خاين فكا منان مصروفا وهند أمو وني أتي نقافتتون هذا من بيرخينكي من تكو خيستي موراتك خيس تكاهو
shiqqaa akka biiti ummanni arabaa beekutti mooraa takka keessatti takkaawwa shiqqaa takka keessatti wali qabuu yoo hayaadduu taate kuni shari'attiis wanni si dhorkaa hin jiru. Ammoo sharxii maaliin sharxii isaanummaanu mooraa takka wajjiin galuu jaalatanii. Yoo isaan mooraa takka nu galchi laal mooraa takka keessa nu galchi manni isaanii adda adda ta'e shari'aan si duran dhaabbattu sharxii isaan si gala waan san jaalachuutiin. Kana keessatti ummanni kun ummata gartee bultiis wajjiin jaarrate malee akka haadimaa fi garadiitti ilaalamuu qaban jechuudha. Lammeessa ammoo in jara kana gartee lachuutu gurfaa takka keessa inumaa san bira kuttee wasanarraa baatee si galee akka nama gartee ilmoo fi illee guddattuu ni qaanfatan. Bitaa mirgaaniin kaayadhaa yaaduun kee wanni siin jennu jechuma kana yaaduudhaaf rabbii kee araarama kadhu. Jechuma kana yaaduudhaaf rabbii kee araarama kadhu. Kuni diqqeessaa bar if diqqeessu. Ilmoo namaatis diqqeessu. Jara kana meeshaa bitanii gurgurametti isaan lakkaa'u. Gara diifi haadimatti isaan lakkaa'u. Kuni bar jiruu horiiti. Horuma bakka harkatti hararratis bakka cufatis horii mar'ate itti fidanii horuma dura qabanii walitti haajamu. Ati kalma nama muslimaatti beeruma kee ijoollee ilmaan islaamaa tokko ka hoggaa tanatti haajamtu kunis tunis agartu. Ka tanatti hoggaa haajamtunis agartu. Isinummaa walitti qabi isaanii fi dhalaan sunis maaluma jettaniiti hiree himattan islaamummaa keessatti. Namni tokko bar islaamummaa keessatti hinaaffaa dhabuun hadooddii dhabuun qaanyummaa dhabuun beeyladaa nama gooti. Obboleessa keenya odoo namni tokko obboleettii ta'e kana godhe odoo namni tokko abbaan kee haadhatee gadhiisee haadhatee kana godhe odoo namni tokko ilmoo ta'e kana godhe baadhatta akka gartee dhalaa cufaaf mana godhuun dirqama ta'e odoo hulaa takkallee ta'e akka dirqama ta'e namni bu'uura kana dura haraa nuu kaayee ergamaa rabbiiti alayhi salaatu wassalaam. Dhage obboleessa keenya nabiin keenya gaafa makkarraa gartee karaa madiinaa godaanu haadha mana isaa Sawdaa fi Ummu Eyman dubra isaa lamaan Faaxumaa fi Ummu Kulthum achi keessa dhiiseeti hijiraa bahe. Baatii lama booda ergatee usraa saasan fudhate. Ammoo hin raanfatin makka keessa yeroo sanitti intala gartee Abubakri Aishaa rabbi isirra haa jaalatu radiyallahu anhuma intala niqaa godhatee jira. Intala san warra isaanii bira jirti. Tammammoo mana isaa keessa dhiise baatii lama booda Zayd ibn Harithaati Abi Raafi' ergatee fidate. Gaafa fidu Sawdaan ilmoon qabdu nama guddaa toora umriin si ama 50ti. Isii tana mana godheef dura. Isiif mana godhe. Gaafa ammaas Aishaa fidu manuma siitti aanseeti mana jaareef. Amma Aishaanis intala xiqqoo ilmoo hin qabdu takka Aishaan ilmoon dhalle. Sawdaan nama guddaa jarri kun nama gartee akka waliitti nama ilmoo qabuumi. Ergamaan rabbi silaa walitti qabee mana gurfaa tokko ni galcha. Maaliif hin galchirre ilmoo namaati kabajaa qabaachuu qabdi. Sigalee ilmoo namaati kabajaa qabaachuu qabdi. Abbaan manaatis kabajaa qabaachuu qaba beera isaa jidduutti. Tanaaf jecha nabiin rabbi duuba kana eega dalagee laqad kaana lakum fi rasuulillaahi uswatun hasanaa rabbiin nun jee tanaaf rabbi kee sodaadhu yaada kana dirqama nutti taate malee qilleensa gubbattillee dabarsinee waan ati gartee yaadde kana nama hubachiisuun arraanni keenya ni qaanfata. Garuummoo warreen baaxilarra jiranii fi ilmoo namaa namummaarraa bahanii karaa warreen daandii yaada beeyladaatiin deeman kana sirreessuuf itti gaafatama rabbiin nurra kaayee ibsuudhaaf jecha dirqama nutti taate waan kana gartee daandii gubbaadhaan isiniif dabarsuun dhugaa feeta. Obbolowwan kiyya warreen gartee sila waan kana nutti ergan afaanuma isaaniitii waan kana haasawanii erguullee qaanfatan irra hedduu haasawa kana akkanumatti karaa harka lafa jalaatiin sheekatti ergaa jedhaniiti jechuma afaanin jedhanii haasawullee qaanfatan. Gaafa ummanni kunuu qaanfate ati maaltu qaanyiis dhorke garuu galatoomi waan jiru tokko sababa kanaan nu fayyadde rabbiin gartee si haa tujjaaromsu rizqii sitti haa kennu mooraa takka keessa jara mana addaan godhii fi ammoo tasiree takkarra walii yaama hin manaamin wayoo manaamtellee rabbi kee toobbaa kadhadhuuti
يا ربي خيوان كان الرانا كل يسجي وركنا يا دكنا أبو شوفا وربي فاقا إسلام ما رئيسانا خاو وحتى نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله شيكا كينيا كبجما في جالة ما دكتور لواء الإسلام ربي نسن الراه جالته بكم سران بكم سسنيا دبلو نولي وروان نجير رافا يدمونها قولو جاتشا سغنتا كينيا كان الراه سمرتي قولبنا hanga sagantaa suura qalbiitii walitti deebinutti nagee rabbi keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. نور الهدى صورة قلبي مسلمة